Daawwattoota keenya kabajamoo oduu injifannoo qabnaarra baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Namoonni dhiiga Oromoo dhuguun yeroo dheeraaf jechuudha shira adda addaa biyyaa fi keessafuu uummata Oromoof Oromiyaa irratti shira guddaa xaxaa ture. Humni qilleensa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa barbadeessuu isaa humni qilleensa Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa wal dabalatee baay'ee galatooma jechuun barbaadna. Wayyaanee fi faannoo waliigaluun akkasumallee shaabiyaan dabalatee jechuudha. Qaamni sadeen kun waliigaluun biyya diiguuf muummicha ministeeraa irratti ka'uun ni yaadatama jechuudha. Isaan maqaaf muummicha ministeeraa qabata malee jechuudha. Kan isaan irratti duulaa jiran Oromoof Oromiyaa tahuu ifa jechuudha. Kanaaf mee bal'inaan isinitti himaa akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromoo baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan. Namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatuuf jechuudha. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf laayik sheer gochuu hin dagatina. Daawwattoota keenya jalqaba irratti guyyoota lamaan darban qofa humnoota faannoo irratti 317 kan ajjeefaman yoo ta'u 41 kan booji'ame akkasumallee 125 kan madaa'e akkasumas 27 harka kan kennatan yoo ta'u 51 dhiifamaan kan gale yoo ta'an jechuudha. 15 odeeffannoota booji'aman warreen booji'aman walumaa galatti kasaaraan namooma 576 geessiseera jedhee jira jechuudha. Ibsi raayyaa ittisa biyyaa bitootessa tokko baase jechuudha. Daawwattoota keenya meeshaalee waraanaa humnoota kana irratti booji'an jechuudha. Kana keessaa meeshaalee gurguddaa adda addaa kilaashii dabalatee jechuudha 119 meeshaalee waraanaa dulloome 46 qawwee 8 boombii 22 rasaasa gosa adda addaa 2290 hidhannoo 28 raadiyoo qunnamtii konkolaataa baajii fi mootora saayikilii kan tahan jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa booji'uu himee jira jechuudha. Kun oduu gammachiisaa qabeenya biyyaa godhaa jennaan kana. Raayyaan ibsa isaa keessatti humni faannoo lubbuun hafee bakka adda addaatti faca'uun isaa mirkanaa'eera jedhee ibsee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo ammallee facaasi jennaan waan biraa waan jennuun hin qabnu jechuudha. Namni shira xaxuu fi namni biyya diiguu barbaadu biyya akka biyya hin taane biyya kan guddanne mataa keessa dha'uu barbaadu jechuudha. Ammas hin milkaa'in jennaan jechuudha. Egaa akka jedhaa jiranitti wanni laafin dalagamne wanni raafin raawwatamne humni faannoogaa kana booda ol qabattee mataa ol qabattee waan dubbattu natti hin fakkaatu. Kanaaf kanarratti muummicha ministeera galatoomi osoo hin jenneen bira hin darbu. Dhugaa rabbii deeggaruu baadha. Galatoomi osoo hin jedhiniin bira hin darbina. Isuma dhugaan isiniin jedha. Mee waan biraa yoo yaadatuu dadhabdan waan waggaa 27 Oromiyaa keessatti barataa Oromootii fi barattuu Oromoo irratti haadha Oromootii fi abbaa Oromoo irratti hawwan Oromoo irratti tahaa ture yaadadha. Waan biraa dhiisati kan biraa dhiisa. Gochi wanni isaan deebisuu deemanii dimokiraasiin isaan nuuf fidan hin jirtu. Biyyi isaan biraa nuuf bilisoomsan hin jirtu. Wanni isaan deemaniif Oromoof Oromiyaa gabrummaa jalatti deebisuu fi sarbamiinsa mirga ilma namaa akkasumallee gocha fokkisaa ilmaan Oromoo irratti raawwatuuf wanni isaan wal qindeessanii gara biyyaa deemaniif jechuudha. Raayyaan ittisaa haleellaa humnoota faannoo jeneraalota ol'aanaa Tigraayin deeggarame fashaleessuu isaa jechuudha. Ibsee ture jechuudha. Haleellaa qindaa humnoota faannoo qondaalota waraanaa Tigraay Birgeedar Jeneraal Migbaay Haayilaan deeggaraman jechuudha. Maqaa duula tokkummaa jedhu naannoo Amaaraa keessatti geggeessaa kan turan fashaleessuu isaa akkasumallee barbadeessuu isaa ibsee jira jechuudha. Akkuma beekamu daawwattoota keenya namni kun jechuudha Migbaay Haayilaan kan jedhu kuni nama akkaan yeroo hedduu shiruma bakka hojiin isaa shiruma jechuudha.
Fakkeenyaaf namoonni amma gidduu Shaabiyaatii fi gidduu Faannoo deemellee akkasumallee gidduu TPLF deemee shira guddaa kana biyya irratti xaxaa jirullee nama kana jechuudha. Essee baga aarsaa ta'e baga dhugaa rabbii raayyaa ittisa biyyaa galateeffatamuu qaba jechuudha. Waan biraa badii biraallee qabaatu badii biraatiin komannaa yeruma biraatiin komanna malee yeroo waan gaarii dalagee faarsuu qabna, deeggaruu qabna, bira dhaabbatuu qabna, dhugaa rabbii approach godhuu qabna jechuudha. Isuma dhugaan isiniin jedha. Baga irra roobseen isiniin jedha dhugaa baga irra roobsite raayyaa ittisa biyyaa leenca biyyaa injifannoon gali jennaan waan biraa waan jennu hin qabnu. Itti dabaluun jechuudha daawwattoota kiyya nama kana isin fakkeenyaaf akkamitti du'a namatti gammadaa kan jettanillee hin dhabamtan jechuudha. Garuu uummanni bar jiraachuu keenya barbaadanii bar jiraachuu keenya dhugaa rabbii Oromiyaan jiraachuu Oromoon jiraachuu gonkuma hin barbaadan gonkuma. Kanumaan wal qabadee Birgeedar Jeneraal Magrib Haayilaan umrii isaa guutuu walitti bu'iinsa uumaa kan ture jechuun kan qeeqame ibsi raayyaa ittisa biyyaa itti dabaluun yeroo ammaa warqee Tigraay saamee karaa Eertiraan gurguraa akka jirullee ibsamee jira jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa himatee jira jechuudha. Qabeenya biyyattiin qabdu qabeenyi Tigraay keessa qabeenya keenya jettanillee isin amma namni hordoftoota kiyya keessaa kan qeeqa kaaftanillee hin dhabamtan. Nan beeka jechuudha. Maaliif qabeenyi Tigraay qabeenya keenya miti namoonni jettanillee qabeenyi biyya Itoophiyaa san keessa jiramtu kutaa Oromiyaa ta'e kutaa naannoo Amaaraa ta'e naannoo Tigraay ta'e naannoo Binishaangul Gumuz ta'e Gaambeellaa ta'e biyya kutuma fakkeenyaaf naannoo biyya Itoophiyaa san keessa jirtu hundumtu bar qabeenyi kan biyyaati. Isinii galee qabeenyi kan biyyaati. Qabeenyi mootummaa harkaa qaba qabeenya hunda kan naannoo hunda maqaaf akka hawaasni walitti hin buunee fi akka waliin qoqqoonneef namuu naannoo ofii irratti akka abbaa ta'ee bulchuuf adda durummaan akka naannoo ofii irratti abbaa ta'uu fi adda qoqqoodamte malee biyyi tokkoma jechuudha. Biyyi biyyuma Itoophiyaati. Qabeenya Itoophiyaati jechuudha. Egaa namichi kun amma akkuma kana dura walitti bu'iinsa uumaa ture raayyaan ittisa biyyaa kun ammaa himate kanaan jechuudha. Dabalataan ammallee warqee biyya Tigraay keessaa guuree gara Eertiraa akka gurguraa jiru bifa kotorbaandiitiin jechuudha himatamee jira jechuudha. Qabirratti baga qabdeeyyi qacam dubbii qacamiiti tun dhugaa rabbii baga qacam godhan. Akkasigaa eenyutu silaafuu ilma Oromoo jalaa ba'a miti dhukkee haa irraa kaasanii numa bichatu booya jarris boo'uu qaba. Egaa daawwattoota keenya Birgeedar Jeneraal Magbaay kun hoggantoota waraanaa ol'aanoo ji'a ammajjii darbee keessa jechuudha bulchiinsa yeroo Tigraay diigame irratti deebi'ee akka gurmaa'u gaafatee ture jechuudha. Keessaa isa nama gaafatee ture keessa isa tokko ta'uun beekamee jira jechuudha. Sana hordofee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa hojiirraa isa dhoorkuu ni yaadatama jechuudha. Namoota sadii akka hojii hin hojjenne yeroof haala nageenyatiin wal qabatee naannoo san keessatti akka hin hojjenne hojiirraa geggeessee ture yookaan hojiirraa ugguree ture jedhee isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudha. Isaa san keessaa namni kuni nama tokko jechuudha. Daawwattoota keenya namoota sadeen hojiirraa ugguraman san keessaa nama tokko jechuudha. Kanumaan wal qabatee raayyaan ittisa biyyaa ibsa bitootessa 2025 galgala baaseen humni hidhattoota faannoo naannichatti godinaalee aanaalee adda addaa keessatti balaa guddaa geessisuuf caasaa mootummaa diiguuf socho'uu ibsee ture jechuudha. Ibsi kun kan bahe duula qindaa'aa maqaa duula tokkummaa jechuun gareewwan faannoo garaagaraa naannicha adda addaa keessatti socho'anii eegaluu isaanii hordofee naannoo Amaaraa walitti bu'iinsa raafamaa jiru keessatti jechuudha. Guyyoota darban keessa walitti bu'iinsa irraa deebiin kan hammaate miidhaa guddaa geessisuu isaa gabaasee ture jechuudha. Gabaasni raayyaan ittisa biyyaa bitootessa tokko baase ni mul'isa jechuudha. Humnoota faannootiin finxaaleeyyii jechuun kan waamee ibsa raayyaa ittisa biyyaa kun jechuudha. Naannichatti haleellaa bananiiru jedhee himatee jira jechuudha. Sochii duula tokkummaa kana naannicha tasgabbii dhabamsiisuuf gaggeeffamaa jiru kana duubas Birgeedar Jeneraal Magbaay Haayilaa
argamee jechuun himatee jira jechuudha. Egaa irra deddeebiin jechuudha humnoota naannoo Amaaraa keessatti rakkoo adda addaa uumaa jiran kana duuba namni jiru nama kana ta'uu raayyaan ittisa biyyaa himatee jira. Kanaafuu geggeeffamee jira humnoota isaatii fi akkasumallee deeggartoota isaa baay'ee waliin jechuudha. Humni isaanii barbadeeffamee ture jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa ibsa baaseen ibsee jira jechuudha. Humnoonni faannoo kasaaraa namoomaa fi meeshaa guddaa isaan mudachuu akka malus himee jira jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa Birgeedar Jeneraal Magrib Haayilaa kun jechuudha umrii isaa guutuu walitti bu'iinsa uumaa ture jechuun kan qeeqe akkuma reefu isinitti himee ture jechuudha. Ammas irra deebiin jechuudha qeeqa hamaa irratti geggeessee jira jechuudha. Daawwattoota keenya akkasumallee lixa Tigraayitti illee jechuudha. Namni kun waa hedduu akka dalagaa turuu fi akkasumallee hattummaan yookaan musliimaan akka himatamee ture jechuudha. Lixa Tigraay keessaa warqee adda addaa akka guuree gara Eritiraatti dabarsee gurguraa ture ibsamee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo hedduugaa asirratti galateeffatamuu qaba raayyaan ittisa biyyaa jechuudha. Daawwattoota keenya namni Oromoof Oromiyaa miidhee fi shira irratti xaxu dhugaa rabbii inuma hin bahin jedhan gara kiyyaanii raayyaan ittisa biyyaa ibsa baasin jechuudha. Itti dabalee jechuudha Gondar Kibbaa, Gondar Lixaa, Goojjam Kaabaa, Goojjam Bahaa, Goojjam Lixaa fi Walloo Kaabaatti humnoota Birgeedar Jeneraal Magbayaan kuni kan isaan gurmaa'anii fi deeggaran barbadeessuu isaa beeksisee jira. Ammallee irra deebiin barbadeessi jennaani daawwattoota keenya oduuf odeessaaleen keenya har'aaf qindeeffame kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkasinitti tolu abdii qabnaa guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya haaraa akka gurra isin buufnuuf dirra deebiin argatuuf jechuudha. Fuula YouTube Oromaan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Akkasumallee viidiyoo laayikii godhaa namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf laayik sheer gochuun nu gargaara. Isiniin jenna daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagantaan keenya sumarratti goolabama. Sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.